Daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtan walitti deebineerra yeroo dheeraa fudhannusi. Egaa haalli yeroo ammaa kana walitti nu deebisee keessumattuu hiriira guddicha hagayya bara 2016 ta'ee fi akkasumas taateewwan bara san raawwatamanii darbaniif akkasumas yaadannoo isaa kanuma wal qabatee haala yeroo ammaa irratti marii babal'aa geggeessuudhaaf Jawaar Mohammad wajjin toora qilleensarra jirra. Kunis tamsaasni kallattiidha darbaa kan jiru istiidiyoo guddicha muummee OMN Minnesota irraa. Egaa isinis marii kanarraa qooda fudhachuudhaan akka qaama qalbii hordoftanii fi akkasumas gaafilee garaagaraa ka'anii fi akka deebiitti kennu Jawaariin abdii qabna. Turtiin keessan waliin haa ta'u. Jawaar baga walitti deebine baga injifannoo waggaa tokkoffaa bara kanaas geenne akkasumas yaadannoo 2016 irraas dabarree bagaas geenne jedha. Usman baguma waliin geenye amna hedduu deemne mooluun teetillee duuba dhiyaachaa jirti xiyyaas arrii wal geesse baga atillee mooloftee baga naanis arraa'ee baga walitti deebine. Kun egaa jijjiirama baraaf guyyaati barri baratti nama kennaa akkasumas jijjiirama baroota keessatti waa hedduu argaa turreerra as geenyeerra mee bu'uura marii kennaa ta'uudhaan kan eegallu inni jalqabaan bara 2016 taateewwan raawwatamanii darban mee keessa duuba deebinee ilaallu. Mee barri 2016 taateewwan bara san darbaniif wantoota ta'aa turan jala bu'uudhaan akka gabaasaa turres yaadatama. Mee ati hoo maali yaadatta? Akkamitti ibsita bara 2016 hiriira guddaa darbe san? Akkuma yaadattu bara 2014 yoo yaadadde OMN bannee ji'a tokkoof guyyaa 20 akkas booda April keessa naannoo April 25tti Amboo irraa kaasee sochiin master plan wal qabatu mormii guddaa godhame. Jidduudhaan master plan dhaabanii warri mootummaa erga waadaa galanii booda hamma ganna san guutuu 2015 jechuudha. Ganna keessa dhimma master plan kanarratti biyya keessattis mariin guddaan godhamaa ture. Mootummaafis yeroon kennamee ture. Haa taatu garuu warri mootummaa keessattuu abbaa Isaayyaafaan wanni fiddan hin jiru humnaan hiikama kan jiru viidiyoonii fi oodiyoon bira ga'u irraa kan ka'e hojiin itti seename 2015 bara 2015 ji'a dulloomaa jirra ji'a onkololeessaa booda irraa kaasee sochii cimaatu. Sadaasa 12 irraa kaasee sochii cimatu gaggeeffamaa ture. Sochiin sadaasa keessa eegale mudde keessa akka malee yaadatti Arsii Lixaa fi keessattuu game changer namni kan hubachuu qabu game changer kan ture sochiin yeroo sanitti asitti si wajjaasaan ture yoo ta'e sochii kana akkuma goone gara jiddu galeessatti dhufuu qaba. Jiddu galeessa naannoo Finfinnee irratti Finfinnee hudhuu qaba maaliif mishigiin cimaan achi waan ta'eef hudhuu qaba kan jedhu irratti baay'ee hojjechaa turre. Tarsiimoon sun saffisaan hojiitti hiikamee Arsii Lixaatii fi Shawaan Lixaa bal'inaan irratti hirmaate. Hotspot dur beekaman Shaashamannee fi Amboo bira dabree baadiyyaan guutuun naannoon akka Baabbichaa dabalat kun guututti asiin Ajjeen Shaallan hamma Shawaan Bahatis dabalamee sochiin godhame kun baay'ee oo'ee deeme. Kanarraa ka'ee Harargeen Bahaa keessattuu Caamsaa keessa sochii guddaa ture. Naannoo Buruwaatti, Wadaayitti deemaa waan tureef dhiibban waamichi dhufe jechuun uummata irraa kunis sochiin bahaan kibbaan kaka'aa deemu sun biyyoolessa qabaachuu akka qabu dhiibbaan ka'aa ture. Qeerroo irraas uummata irraas gaafiin dhiyaachaa ture. Mootummaattiinis sochiin kun kan naannoo tokko qofa yaadatte Geetaachoo Raddaa bahee naannoo አንዳንድ ምስራቅ ሸዋ ምዕራብ ሸዋና ምዕራብ አርሲ አካባቢ የነበረው ጀቹ ዋን ቱረኒፍ humna agarsiisuun dirqama ture jechuudha. Humna agarsiisuun dirqama waan tureef yeroon dheeraan irratti fudhatamee haalli ittiin qophii guddaan irratti godhameeti. Waamichillee guyyaa 5 keessatti haa ta'u garuu almost ji'a tokko ol qophii guddaa turratti godhame. Hiriirri guddichi Oromiyaa sun yaamame jechuudha. Sun kan yaamameef immediately short term tactical goal na yaadadha dhiibbaa Harargee Bahaa irra ture. Harargee Bahaa irratti wareegamni guddaan dhufe. Sochiinis gara sochii humnaatti cehuu waan eegaleef broaden and escalate kan jedhamu sanitti deemne jechuudha. Sababa kanaan sochicha bal'ifnee
garuu konfronteeshinii humnaa hir'isuun barbaachisaa ture sadarkaa sani shortan long term garuu sochiin kun waggaa lamaaf deemaa waan tureef staying power isaa jechuun humna qabaachuu isaa biyyaalessummaa isaa ofittis diinattis raggaasisuun barbaachisaa waan tureef hiriirri sun yaamame hiriirri sun mormii guddaa ture aktivistoota hedduuttis hin milkaa'amoo hin milkaa'u kan jedhu garuu risk fudhannee itti deemne sochii guddaa godhame I think ganama by 8 am 9 am irratti hidaataan gaafsan arganne magaalota 200 fi waa keessatti hiriirri guddaan godhame ture hiriirri sun hamma waaree boodatti gara nagaatiin deemaa ture mo'amuu isaa waggaa beekan qajeelfama Geetaachoo Asaffaa kennaniin uummata keenya irratti tarkaanfii fudhatame gaaga'ama guddaa wareegama guddaatu kaffalame haa taatu garuu guyyaa wayyaaneen itti dhumateef the end kan itti barreeffameef nuhis san booda waa'ee mootummaa ce'umsaa transitional politics siyaasa ce'umsaa haasa'utti confidenceedhaan sanattiin kufaa akka jirtu confidenceedhaan dubbannee chapter itti aanu immoo muddama keessa seenne san booda humni uummata agas cimuu fi sirnattiin baay'ee laaffachuu isiirraa kan ka'e deemnee itti aanee maal ture jedhu namni beekuu yaadachuu danda'uu qaba. Kun godhamee gara fulbaana irratti OPDO keessatti warraaqsi cimaan godhamee Muktaar Kadir Faan ari'amanii lammaanfaan gara fuulduraa itti bahanii kanaaf hidhatni almost dhoksaadhaan godhamaa ture gara ifaatti institutionalizing the resistance kan jennuun kun itti geeffame jechuudha. Sochiin alarraa qofa godhamaa ture EPRF keessa ifatti itti deebame hoggansa lammaa jalatti hojiin hojjetame sun hojii alaan godhamuun wal qabatee sochii guddaa fide. Kanaaf hagayya jaha baay'ee murteessaadha sochii kana keessatti. Humna qabsoo kanaa kan itti ilaalle wayyaanes kufuushii kan itti ilaalle itti mirkanaa'e fi kutaa itti aanuuf kan itti ilaalame ture. Koors biyyammoo guyyaa gaagama wareegama guddaa sitti kaffalleedha. Bakkeen akka Naqamtee akka Wadaay bakka hedduutti namni keenya miidhaa guddaan irratti ga'eedha. Haa ta'u garuu bakka qeerronis uummannis jala muree sirnattiin kuusii jala kaa'eedha. Itti aansee of course lammaffaa dhufuudha. Itti aansee ajjeecha irreechati. Itti aansee state of emergency sanii hagayya jaha booda gaafni wayyaaneen qiinxamtee qarreera geesse hagayya jaha. Kanaaf guyyaa yaadatamuu qabudha jechuudha. Warri darbusii seenaan hin dabarree hagayya jaha jechuun gaafas Oromiyaatti aanaalee 350tu jira. Aanaalee 350 keessaa magaalaa 220 gahanti guyyaa tokkotti hiriirri kan geggeeffame guyyaan sun sanbata duraati jechuudha. Hagayya jaha bara 2016 yoo ta'u garuu namoonni dhuman yookaan gara jabeennaan agaaziidhaan ajjeefaman akka daataa qabnu nama 200 fi akkas 19 ka ta'udha kan yeroo sanitti nu ergaan yookaan yaadannoodhaan barreeffamaan dookumentii garagaraatti nu dhaqabee ture itti yaadannu garuu guyyaa tokkotti namni agasii dhumuu jechuun waan laafaan turre haaluma wal fakkaatuun ammoo irreecha irratti onkololeessuma jalqabaa jechuudha bara 2016 guyyaa tokko namoonni meeqa akka dhuman yaadannoo yeroo dhooti. Akkasis ta'ee egaa ajjeechaan haalli gara jabeennaa sun uummata Oromoo duubatti hin deebifne daranuu hamma jabaataa dhufe dubbichi xiixaa dhufe jechuudha. Kana keessatti injifannooleen argaman maal fakkaata? Otuma wareegamni nu jiru iyyuu. Akkuma reefuun tuqatti maayilstoon ture. Akka istiraatejistii tokkotti yeroo sanis waa lama hojjechaa ture. Tokkoffaa tarsiimoo baasu ture. Lammaffaan dubbataa akka dubbataatti tajaajilaan ture yoo yaadatte. Akka nama tarsiimoo qoruu tokkotti yoo sanitti onneen laale san dura protestii ture. San dura fincila ture bakka adda addaatti jechuu dandeenya. Fincila ture. Fincilli kun humna horataa akka galaana xixiqqaatti jechuudha. Galaana yoo fudhatte layini xixiqqaan dhufeeti malkaa yookiin laga guddaa kan ta'uu danda'u. Malkaan xixiqqoo walitti dhiyaateeti. Fincilli bakka adda addaatti godhame sun malkaa guddaa ta'e kan socho'u eegale achirratti. Malkaalee kana bakka adda addaatti mataa walitti qabaa dhufnee galaana guddaa goonee kan sirnatti deemsa dandeenye jechuudha. Kanaaf murteen guyyaa sanii movement, there is protest, there is movement. Laga xixiqqaa akka protestiitti yoo fudhannu taate laga guddaa akka movement'itti akka sochiitti akka warraaqsaatti fudhachuu dandeenya jechuudha. Warraaqsi kun immoo kan walitti qindaa'e kan
wajjin socho'uu danda'u kan dibaa fedhe fuudhee deemuu danda'u akka ta'utti kan karoorfame kan hamma yaadame oli kan dhufe. Bu'aan guddaan isaa maali? Oromoon bakka adda addaatti socho'aa ture bakka tokko al tokko yeroo tokkotti socho'uu akka danda'u kan itti mirkaneessan booda wanni agarte booda waa'ee gibiraa haa fudhatu waa'ee waan adda addaa irratti hoggaa fudhanne akkuma faashina ta'e jechuudha bakka tokko waliin socho'uun sun faashina ta'aa dhufe. Humna sirnatti immoo addaan dhifuu akka dandeenyu over stretch gochuu akka dandeenyu kan itti ilaalle. Sambooda amma bakka adda addaatti illee yeroon naannootti adda qoonnee socho'aa turres jira. Haa ta'u garuu suni baay'ee barbaachisaa ture. Wayyaanonni illee irraa baratanii jiran. Yoo yaadatte baruma juma san guyyaa 15 booda itti fakkaataa baay'ee fi siyyuun baay'anii dubbataa turan. Haasaan sun sa'a lama tura yeroo inni deddeebi'ee tuqaa baay'ee barbaachisaa ture. Mo'amuu isaanii harka kennanii pilaan B'tti kan itti socho'an ture. Pilaan B'n isaanii akkuma nama dura dubbadde mishigii sadii qaban. Mishigiin tokko kan naannoleeti. Kan lammaffaa Finfinneedha kan itti aanu Tigraay. Mishigiin tokkoffaan diigamuu isaa hubatanii pilaan B'tti socho'anii pilaan B'n immoo Oromiyaa qabatanii turuu akka hin dandeenye waan arganiif sabaaf sablammoota biraatiin walitti buusuudha. Itti aanee kan dhufe abdiilee nuti kaasuudha jechuudha. Abdiilee nuti kaasanii lola nurratti bansiisanii humna keenya walitti sabatee socho'aa ture san disperse gochuudhaaf qalbii keenya addaan facaasuudhaaf yaalii godhameedha. San irratti immoo addaan osoo hin faca'in garuma tokkoon garuma kallattii tokkoon haalli ittiin deemamee fi weerara abdiilee sanis ittiin faccisamee jira. Kanaaf Oogast 6 waan hedduu irraa baranne waan hedduu irraa fayyadamne wal'aansoo sanis saffisiisuudhaaf nu fayyade. Infaakt hamma eeyine ol waan ta'eef hamma eeyine ol saffisaan deemuudhaaf itti dirqamne. Oogast 6 kan lammaffaas gara fuulduratti baasee jechuu hin dandeenya. Maaliif sochiin sun sabboontota OPDO keessa jiraniif ifa kenne biyyi Oromiyaa jedhamtu guututti harka mootummaa sanii akka hin jirre fincilli kun mormiin kun qabsoon kun kan naannoo tokko godina tokko yookiin immoo qaama hawaasaa tokko kan barattootaa kan dargaggootaa akka hin taaneef kan uummata hunda akka ta'e waan agarsiiseef warri achi keessa jiran ejjennoo isaanii kan dura dhooksisaadhaan garaa keessaa qaban ifatti akkas baasan kan hiree bane ture jechuudha. Nu warra qabsoo keessatti hirmaachaa turreefis waan hojjechaa turre murannoo onnee siyaa'ina irra caalaatiin akka deemnuuf hiree kan nu bane ture. Wanni hanqate garuu sanirraa kaasee ammallee kan garaana nyaatu as Minnesotaatti keessattuu irreecha booda fincila san booda walgahii adda addaa bakka adda addaatti qopheessaa turre waa'ee ce'umsaa kanarratti haa qophoofnu. Seenni wayyaanee kuftee jirti. Wayyaaneen kuftee bakka hadaa ishee irratti odaa akkamitti dhaabnu kan jiru irratti wal hubannaa uumuudhaaf waliigaltee uumuudhaaf irratti haa qophoofnu. Xaariin jennu sun isa qofatu nuun milkaa'in bacancaruun daddaaqiinsi amma ce'umsa kana keessatti waggaa tokkoon darbe kan agarru yeroo sanitti lallaba keenya waywaachuu keenya dhaga'uu dhabuurraa. Nummoo yeroo sanitti gaba tokkoon jala buunee sochiisan hordofuu hoogganuu tarsiimuu isaa irratti hojjechuu fi immoo kan feestuu irratti hojjechuu irratti harki baay'ee adda waan dhugeeffatee tureef nulleen haga dandeenye haga sila hojjechuu qabnu hin hojjenne akka hanquutti kan ilaalu faayidaa wanni sun fide guutuutti fayyadamuu dhabuu keenya. Fakkaan qinaatii fi akkasumas waan darbeerra maal barannaatti dhufnaa kanumarratti amma yoo waa'ee dhute qophii OMN jecha Awustiraaliyaa irratti yeroo tokko bara 2015 keessa qophaa'amee irratti hirmaattee hawaasa achi jiruuf haasaa taasifte keessatti yaadannoo yeroo hundaa ta'u wayyaan inni kuftii bakka jarri kuftetti ammoo hadaan diinaa dhaabbachuudha malee odaan Oromoo dhaabbachuudha malee hadaan diinaan biqiluu jettee turte. Haaluma kanaan ammoo dhiyeenya kanaan irreechuma Bishooftuu irratti odaa dhaabdee mee gaafas maaltu waan kana afaan si kaaya akkamitti yaadatta waan darbe waan amma ta'e kana ol bira qabdu. Tarii namoonni tokko ammoo Jawaarii irraa gaafaa jechuu malu maalitti kan. Raabuu rukkeen irraa kaasaa mi nama ixaan irraa buusuun dhabe malee. No maaliif agartee wanni an dubbadhu beektaa waan inni saayinsii keessa baradde barnoota keessa baraddeen xiqqoo akka nama keenya hubachuu danda'utti ilma gabaree illee waan ta'eef gadi buuseetiin dubbadda. So qabsooni. Kun hin dhufattee yaaddeerta gaafas yoo dubbadde. Dhibbatti hawashuura. Dhibbatti wayyaanee akka kuffannu shakkii tokkoon qabuun ture. 2020tti hin kuffifnaa I was 100% certain. Kun homaa shakkiin hin jiru. Maaliif karoora lafa kaa'annee jira, tarsiimoo lafa kaa'annee jira. Wayyaanee sirriitti beeknaa, uummata keenyas hin beeknaa. Kanaaf waan walitti koordineet godhuu qabnu
mass movement, social media, walitti coordinate gochuu akka qabnu, qabsoo opinion keessatti godhamuu fi saniin ala godhamu kan diaspora waan kun lafatti miti siree waan irratti hojjetame waan tureef wanni qabu shakkiin qabuun ture beeki. Yeroon amma isin asitti walitti isin qabee itti haasa'u san I had zero doubt akka kuffifnu. Garuu tiyoorii keessatti immoo gaaf duuba deebitu kan duraa sirna qabsoo keessatti kan duraa sirna abbaa irree kuffisuudha. Sirna cunqursaa kuffisuudha. Sirna cunqursaa garuu kan kuffiftee calliftee hin dhiiftu. Keessattuu biyyoota Afrikaatirraa barachuu qabna jedhee kan inni wayiwaachaa ture biyyoota biraatirraa. Sirna abbaa irree tokko kuffiftee gara sadiitti adda bahuu danda'a. Gara sadii afuritti adda bahuu danda'a. Hoon bilkoofte gara sirna dimokiraasiitti siica. Hookaanii abbaa irree biraattu baha. Hookaanii gara wal waraansaatti deemama jechuudha. Qabsoon kan godhamu sirna abbaa irree ofirraa buqqaasuu qofaaf miti. Akkuma aramaatitti aramaa kan aramnu hadaa buqqisuu qofaaf osoo hin ta'in midhaan sun akka tolee akka gaariitti bahuufi. Kanaaf sirna abbaa irreetillee kan buqqifnuuf sirna dimokiraatawaa sirna bilisummaa uummatootaa tiksu sirna uummata saamisa keessaa baase san gara misoomatti ceesisuu danda'u gadi ijaaruu kan barbaadu. Kanaaf sirna abbaa irreen kuffiftaa then you move to democratization. Hadaa buqqifneet odaa irra dhaabnu hoggaa jennu sirna abbaa irree buqqifneet sirna dimokiraatawaa irra dhaabuu qabnaadha. Sirna hadaa ormaa buqqifnee odaa keenya dhaabnu hoggaa jennu hadaa alagaa kan saamichaa kan kolonii kan dhiitichaa san buqqaafne sirna dimokiraatawaa sirna walqixxummaa kan misoomaa uummata keenyaaf dhaabnaadha. Kanaaf sirni abbaa irree sirni wayyaanee akka kuftu shakkiin hin jiru. Bakka ishiitti immoo dimokiraasii dhaabuu qabnaadha jechuudha. Kanaaf deengaddas afaan walirra bu'e malee bishooftutti odaa dhaabaa yaadeen jiru gaafsan qabu. Haa taatu amma galaallu sadarkaa sanarra geenye odaa dhaabnee jirra. Hadaa jaraa buqqifnee odaa dhaabnee jirra. Odaa mukaa dhaabnee jirra. Odaa haqaa dhaabnee jirraan natti hin fakkaatu ganaadha. Sirna dimokiraasii hin dhaabne. Bilisummaa hamma tokko finnee jirra. Bilisummaan isa system. Bilisummaan system yoo ta'in bilisummaan namni argatu sun heeraa fi seeraan taligaa tika yoo kan arganne eegumsa yoo kan arganne taate. Wal dorgommiif wal'aansoon siyaasaa keessa jiramu bo'oo sirna qabuun yoo kan hin deemne taate. Yookiin ammallee sirna dimokiraasiitti hin seenne biyyi sun ammallee hin seenne. Ammallee riskiin jira jechuudha. Keessattuu the risk is much greater today than yesterday. Gara dimokiraasiitti ce'uudhaaf masmara baay'ee irraa baanee jirra jechuudha. Hadiida irraa baay'ee baanee jirra. Sirna dimokiraasiitti yoo hin cehin immoo filannoolee lamaan jiru. Sirna abbaa irratti deebina moo sirna wal waraansaatti seenna kan jedhu opshinii lamaan jira jechuudha. Ammallee qaawwi xiqqaan jirti gara dimokiraasiitti ce'uudhaaf. Ammallee qaawwi gurguddaan jira gara wal waraansaatti illee kufuudhaaf gara abbaa irratti illee deebi'uudhaaf. Kanaaf yeroo isa wanni jechaa ture sanirraa ka'eeti. Tiyoorii marraa. Dubbii makee irratti ammaan kana sirni dimokiraasii dhugaan dhugoomneedhaami yaadni kan kennu. Akkamitti maaltu hanqate? Akkam ta'uu qaba? Akkamitti dhugooma ammoo? Dimokiraasiin sirna beektaa. Dimokiraasiin bilisummaa miti. There's a difference between liberty, there's a difference between freedom and democracy. Namni bahee galuun akka fedhe dubbachuun dimokiraasii miti. Dimokiraasii jechuun mirgi bahanii galuu, mirgi fedhe dubbachuu seeraan yoo eegame wabii yoo qabaate jechuudha. Dimokiraasii jechuun sirna mootummaa fi lammiilee addaan eeguu jechuudha. Lammiilee fi mootummaan addaan eeguu kan danda'amu filannoon haqaaf dhugaa kan walabaa godhamee lammiileen mootummaa isaaniif ta'u gaafa filatan heeraaf seeronni bakkoonni uummanni filate sun waliigalteedhaan tuman gaafa bahan olaantummaan seera jechuun olaantummaan seera lammiileen tumatanii sun gaafa lafa taa'e gara dimokiraasiitti ceenee jenna jechuudha. Ce'umsarra jirra yeroo ammaatti. Ce'umsarra jirra. Ce'umsi sun garuu bakka hedduutti kanarraa mammaqamee jira. Bakka hedduutti mudoon isa mudataa jira. Hin dhumanne jechuudha. Kanaaf sirna abbaa irree diinee jirra. Sirna wayyaanee diinee jirra. Haa taatu garuu sirna dimokiraasii gadi hin dhaabne. Namni lakki sirna dimokiraasii gadi dhaabne jedhu hin kijibaa yookiin sirna dimokiraasii hin beeku jechuudha. Biyya san keessa gara hunda deemeetiin jira. Jijjiiramni jira. Jijjiirama gurguddaa jira. Uummanni keenya akka duritti alagaadhaan dhaanamaan jiru. Bakka hedduutti immoo walis dhaanuu eegalee jira. Walis dhaanuu dhabuun illee beektaa sirna dimokiraasii namni walillee hin dhaanu. Namni keenya hamma tokko cunqursaa alagaa jalaa bahee jira. Bahee gala. Haa taatu garuu bilisummaan argate sun wabii heeraaf seeraa
wabii mootummaa uummataan filamee hin arganne. Kun kanaan osoo jiru Oromoon amma aangoo argateera, aangoo qabateera, bakka barbaadus hamma tokko ga'ee jira. Kana keessatti ammoo maaltu nu darbee, maaltu nu hanqataa, maal fooyyessuu qabna hoo? Kana akkamitti ilaalta? Irra deebi. Oromoon fakkeenyaaf erga aangoo argatee as maaltu nu hanqatee, maaltu nu darbee fa'a gaafiin ka'aa jiru. Kana jechuun ammoo aangoo qabachuun bakka ofii barbaade ga'uun nama ofii barbaade bakka kaatee bakka inni barbaadu jiraachuun aangoo harkaa qabaa jechisiisa. Haa ta'u malee maaltu nu darbe, maaltu nu hanqate, maal fooyyessuu qaba akka Oromootti? Look, jijjiiramni dhufa jijjiirama kana dogongorri dura hojjenne ji'a jahan duraa shubbisarra turre. Ji'a torba jahan duraa yoo yaadatte shubbisuma ture. Namni keenya hedduun jijjiiramni sun saffisaan dhufuu isaa hirribaa isa kaasee namni hundi dhiichisatti ture. Warri aangoo qabates warri alaa galees irra caalaa shubbisarra waan tureef consolidation aangoo irraa qofa power perspective qofa irraa yoo ilaalle aangoo hin qabatta aangoo hidda gadi fageeffatta and send into power consolidation kan jennu jijjiiramas bifuma saniin jijjiirama fidaa jijjiirama san hidda lafa qabsiisuun barbaachisaa ture jechuudha. Kanarraa ka'ee jijjiirama san hidda lafa hin qabsiifne beekta lafa qabsiisuun baay'ee hanqataa jira ammallee maaliif shubbisarra waan tureef yeroon baay'ee critical ta'e ji'oonni sadeen dura ji'oonni jahan duraa sun yeroo namni keenya qofa osoo hin ta'in akka biyyaattu hayyuun biyyaa beekaan biyyaa hoggansi biyyaa walitti dhufee cehumsa kana akkamitti ceesifna akkamitti bakka hin geenye akkamitti deemsifna kan jedhu irratti yeroo ittiin wal mari'atuu qabu ture jechuudha. Jijjiirama keessatti cehumsa keessatti humnoota lamatu wal dura dhaabbata. Humnoota jijjiirama san fidan, jijjiirama san barbaadanii fi humnoota jijjiirama san morman. Change agents and reactionaries kan jennu. Warra jijjiirama san hanqisuu barbaadu yookiin immoo gufachiisuu barbaaduu fi warra jijjiirama san gara fuulduraa deemuu barbaachisu. Humnoonni kun walitti dhufuu barbaachisaa ture. Humnoonni jijjiirama fidan kun yookiin immoo humnoota jijjiirama warra jennuun kun kaambii tokkotti walitti madaquun waliin hojjechuun humna mooraa sanii sirriitti cimsuu qaba ture. Kanarratti warri hoggansa jijjiiramaa qabatanillee hojii baay'een hojjenne. Irra caalaan harka uumman dha'uun kanaan shawwatame baay'een nama. Warri kunis warri jijjiirama kana deeggaree dhaqees ka alaa galees ka biyya keessattis yoo dubbanne tarii mirqaana kana cabsinaa jedhee waan sodaataa tureef dhiibbaan goone. Yoo yaadatte 2015-2016 wanni haasayaa turre humni qophaa'e waan hin jirreef kan mootummaa san bakka bu'uu danda'u filannoo nu qabnu mootummaa san keessaa humna xiqqoo qalbii qabu xiqqoo uummataaf naatoo qabu gara fuulduratti baasuu kan jedhuun. Rakkoon gaafa goones ammas nu mudate jechuudha. Kanaaf paartileen galanis of cimsuu irratti ol jaaruu irratti sirnicha irratti dhiibbaa geessisuudhaan karooraaf tarsiimoo cehumsaa akka waloo baasuu irratti hojjetamuu dhabuun wal faalleessuu, wal komachuu, wal facaasuu mooraa jijjiiramaa wal facaasuun sun hanga mooraa paartii biyya bulchuu keessatti yeroo har'aatti fuuldura dhaabbanaan hamaan yaadee keessatti bakka adda addaatti agartu kun furamuu danda'a ture. Amma riskii guddaa keessa yeroo itti seennedha. Waggaa tokko kana keessatti wanni arganne baay'ee akkuma reefsu hin jetti namni keenya haara galfatee jira. Namni keenya saamicha ofirraa dhaabsuu danda'ee jira. Namni keenya eenyummaa isaatiin dhiitamuun ofirraa hambisuu danda'ee jira. Amma immoo itti deebi'aa jirra malee maraammartoonni qabdee namni keenya maneedhaati yaa'ee jira. Amma immoo itti deebi'aa jira. Silaa haga tokko hojiin gaarumatu hojjetame jechuudha. Haa taatu garuu waan san waliin mari'atanii karoora waloo tarsiimoo waloo baasuu irratti laafinni waan tureef amma rakkooleen gaagamni siyaasaa amma gaagama sadiitti wal qabatee jira kun yeroo hunda jedhu. Wanni sadii inseparable beektaa. Politics, security and economy. Diinagdeen siyaasaanii fi nageenyi addaan bahuu hin danda'u.
Siyaasaan faalamnaan dinagdee laafifti. Dinagdee laafannaan sababa adda addaatiin security irratti dhiibbaa qabdi. Security dinagdee miidhaa, dinagdeen immoo politikaa miidhaa. Bifa kanaan amma rakkooleen naannolee adda addaa keessatti argaa jirru kun baay'een isaanii hanqifamuu malan ture, hambifamuu malan ture. Sun godhamu ta'urraa kan ka'e riskiin jira. Haa taatu garuu yoo qalbii horatanii mataa walitti fidatanii walaa jirra magaalaa tokko mari'ataa jirra hogganoota wajjin yoo waliin kan deemamu taate bu'aan ni buufama. Wal dorgomuun waan jiru siyaasaa keessatti namni wal dorgomuun waliin falmuun wal caaluudhaaf deemuun tokko tokko kuffisuudhaaf deemuun waan hin garuu waa wal dorgommii san seeraaf sararratti godhanii deemuu irratti hanqinni ni jira. Kanatu amma rifannoo wal shakkii humnoota sabootaa jidduutti sabuma keessatti illee rakkoo uumaa kan jiru kana. Waggaa tokko biyya turreetti maal hojjetamee akkasumas maal hojjanne fa'a jedhamee gaafachuu jira. Kana keessattuu milkii fi gufuu maaltu qabsoo Oromoo mudate? Qabsoo Oromoo irratti jijjiirame baay'ee dhufe humnoonni biyyaa deemanii turan baay'een biyyatti galanii jirani. Oromoon wal mari'achuu waliin dubbachuudhaaf hiriira qaba. Haa taatu ammallee mooraan qabsoo walitti itiituu irratti hanqina guddaatu mul'ata. Harcaatii humnaa guddaatu mul'ata. Harcaatiin humnaa guddaa mul'achuun kun humni alagaa akka nu se'atu karaa banaafii jira jechuudha. Humni lama chaalenjii uumuudhaaf yaalaa jira yeroo ammaatti. Tokkoffaa humni nuti ofirraa kuufnee turre power consolidation irratti aangoo fi jijjiirama hidda lafa qabsiisuu irratti hanqina mul'ate qaama mul'atetti fayyadamuudhaan deebee of ijaaruudhaaf latuudhaaf yeroo tattaafatu argaa jirra. Yeroo chaalenjii uumuudhaaf tattaafatu yeroo hiixatu argaa jirra. Gara biraatiin warri jijjiirama kan akka ofiitti barbaadan akka ofiitti deemsisuu barbaadan warri akeekaaf kaayyoo qabsoo Oromoo fedha uummata Oromootii fi sababa sablammoota cunqurfamuudhaan hin barbaanne immoo Oromoon tun waan tana sirriitti harkatti hin qabannee mee harkaa dhufnee buufna hawwii jedhus uummachuu danda'anii jiran jechuudha. Signaling is very important politika keessatti. Akka itti ambisii se'attu baay'ee barbaachisaadha. Nu se'achuu eegalanii jiran jechuudha. Kanaaf itti yaaduun barbaachisaa. Humna fi deebisanii itichuun, kaampii fi cimsuun, wal harcaasuu dhabuun barbaachisaadha. Biyya keessattuu biyya ammas ga'u. Abdii guddaan uummata keenya irra jira beektaa. Hoggansa kanarra amma maal nuun jedhan? Baalagizee nuun jedhamiin. San waakkachuu fi maal gochuu fi jara jala feeganii sheellaqachuu hin barbaachisu jechuudha. Abbaan fedhallee sheellaqachuu hin barbaachisu. Mana ofii gadi cimsuun, mooraa ofii gadi cimsuudhaan saboota fi humnoota biroo wajjin haqaa fi dhugaa irratti hundaa'anii ilaaf ilaameedhaan waliin haasa'anii kan nagaa barbaadu nagaan kan didu immoo humnaan wal bira dura dhaabbatanii wal qixxeessuu deemuutu barbaachisa malee sheellaqachuun tuffatamuu fidee jira jechuudha. Tuffatamuun mooraan wanni baay'een irratti qabsaa'ee yoo yaadatte Oromoo farsa irraa kaasnee wanni deemanii turre tuffatamuutu san fide. Kanaaf tuffii kana jalaa ba'uudhaaf nama cimaa ta'anii argamuu osoo hin taane political camp cimaa ta'anii mooraa siyaasaa cimaa ta'anii as ba'uu gaafata. Beezii ofii sirriitti sochoosuu gaafata. Alaamanaan wal quba qabaachuudha gaafata. Wal kabuu wal ijaaruu gaafata. Kanaaf san godhuu dhabuunii fi ija laafuunis gara tokko tokkoon haga tokko rakkoo akka uumen argaa. Waggaa tokko keessatti yaaliin baay'eetu godhame. Yaalii baay'eetu hojjetamaa jira. Garuu dogongorri gurguddaan baay'een hojjetamee jira. Kun waan gatii nu kafalchiisu natti fakkaata waggoota deemu keessatti. Kanumarratti amma jaarmileen siyaasaa duraan maqaa tokko godhatan amma haga danda'ame walitti dhufuu akkasumas ammoo jaarmileen biroo immoo gara bulchiinsa mootummaa paartii ammaa kanattis makamuun wantoonni akkasii darbee ni mul'ata. Yeroo kana jennu ammoo mee bakka kamitti qaawwi yookaan qilleensi kan mul'ate yookaan kamtu hanqate jennee jabinni tokkummaan jabaachuu qabaadha kanatti jettu. Jaarmaaleen siyaasaa beektaa galanii
gariin rafsha seenanii gariin rafan. Kun nu miidhe. Amma garuu namuu xiqqoo babbaratee jiran fakkaata. Maaliif beektaa overwhelming ture jijjiiramni kun akkaataan itti dhufe saffisni ittiin dhufe keessattuu hedduun immoo keessatti simraata waan hin turiniif waan samii itti bu'e bakka kama samii bu'ee lafa ibsa wayii itti fakkaata na fakkaata nama baay'eetti. Kanaaf jeequmsa baay'eetu uumame wester ta'e jiini jahan walumaa galatti waggaan kun amma tokko wester ta'e inqisaasame hojii waan dogoggorratti fakkaatu. Of ijaaruu irratti amma reefu hin jee bara. Sirnicha IPRDF san diiganii complete overthrow kan jennu san godhanii mootummaa haaraa dhaabuun numa danda'ama ture waan dhufaatu miti qarree irraan geenye ture hin danda'ama. Bakka isaanii wanni bu'u hin jiru jenneeti wanni goone. Waggaa tokkoo kanatti immoo bakka isaanii bu'uudhaaf hin irratti hojjetamne jechuudha. Qeerroonis humnoonni garaagaraa jiru civic society waan ta'aniif san bira dabarree gara political society seenuudhaaf fedhii baay'ee hin qabnu. Paartileen siyaasaa immoo kan fedhii akkasii qaban ummata gurmeessuu ummata ijaaruu irratti baay'een hojjenne waliin dha'u gariin erga jijjiiram dhufellee qawweetti rarra'uudha agarta gariin immoo finfinne mataa'uudha agarta. Kanaan wal qabatee hiree jaarmaa biyya bulchuu danda'u alternative ta'ee as bahuu danda'u tokko ijaaruu irratti baay'een hojjetame. Paartiin biyya bulchuu warra OPDOtti yoo fudhattaate jijjiirama maqaa malee jijjiirama qabatamaa uumaan finne beekta. Ittiin dhiyaaddaa nan beeka. Jijjiirama imaammataa, jijjiirama caasaa, jaarmeensaa homaan finne dhiyoo kana xiqqoo amma yayyaalamaa jira malee wanni guddaa hammasii hin godhamne. Humna Oromiyaa fi Itoophiyaa bulchuu danda'u ijaaruu irratti yoon kijibinaan jette malee akkas maran hojjetamne jechuudha. Hanqina guddaatu mul'ata. Hanqina san wal qixxeessuu irratti shaakala adda addaati yaalaa turre. Nummoo warri paartiilee keessaa ala jirru shakkamuun hamma dandeenye san contribute godha kan goone waan goone natti fakkaata. Kanaaf going forward gara fuulduraa deemuu irratti wanti saffisaan irratti hojjetamuu qabu ijaaramiinsa cimaa Oromiyaa fi Itoophiyaa geggeessuu danda'u hojjechuu irratti Oromiyaa keessatti qofa ta'e Oromiyaa alatti irratti hojjechuu irratti fuulleffachuun barbaachisaa natti fakkaata. Hanqinoota kana fooyyessuu yookaan cufachuu akkasumas suphuudhaaf itti gaafatamummaa kan qabu eenyu? Nama hunda natti fakkaata. Itti gaafatamummaan guddaan dhaabbii biyya bulchuu irra ture. Itti gaafatamummaa san baay'een jiran guutuutti baay'een jiran. Kanaaf isaan qofa irratti ilaaluunis probably gahaa natti fakkaatu. Yaaliin eegallee tokko jira. Paartilee hunda wajjin mari'atamee keessattuu filannoo itti aanu irratti tarsiimoo waloo waliigalteedhaan itti deemuudhaaf hojiin eegalamee jira. Sunis wantoota xiqqoodhaan saffisaan bakkaan gahuu hin dandeenye garuu xiyyaafannee itti deemuu qabna. Filannoo itti aanu baay'ee murteessaadha. Filannoo itti aanu irratti humni Oromoo akka humna Oromootitti cimee as bahuun humna Oromoo qofa osoo hin ta'in humni Oromootii fi humni Federaalistii cimaa ta'ee as bahuun dirqama ta'a jechuudha. Eegame filannoo kanaan wal qabatee mee amma filannoo biyyaalessaa dura irratti qophiin gama akka saba Oromootti qabuu fi akkasumas ammoo qophiin paartiilee siyaasaa yookaan jaarmaalee adda addaa maqaa Oromoo dhaatanis ta'e keessattuu bulchiinsa ammaa kana ODP jechuu kiyya ODPnis qophii akkam qabaa akka waliigalaatti filannoon dhufu haala kamiin geggeeffamaa eenyuuf kamtu itti hirmaataa kan jedhu gaaffii gurguddaa ta'a. Maali yaadni kee kanarratti? Qophiin ani arguu hin jiru garuu hin danda'amu irratti hojjetamuu. Oromiyaa keessatti filannoo kana nagayaan bifa waliigalteetiin bifa humna keenyaan harcaafne yoo geggeessinu taate ce'umsa kana akka Itoophiyaatti milkeessuu hin danda'amu. Handhuurti waa cufaa jijjiirama kanaafis handhuurti Oromiyaadha. Ce'umsa gara dimokiraasiitti murteessaadha. Filannoo itti aanu kun expiration date ta'uu danda'a biyya kanaaf. Yookiin immoo biyya lammata itti dhalattu biyyi tun yeroo takka lammata itti dhalattu yeroo immoo takka itti dhumatuuf ta'uu danda'a jechuudha. Kan ammoo kan murteessu waan Oromiyaa keessatti hojjennu. Ana akka kiyyatti ammallee kan inni yaalaa jiru paartiilee wajjin namoota adda addaa wajjin taanee wanni yaalaa jirru Oromiyaa keessatti filannoon waliigaltee irratti hundaa'e. Dursamee adeemsa qofa irratti osoo hin tahin itti baha outcome isaa irratti iyyuu ammuma irraa walii galuu barbaachisa. Dursanii walii galuu barbaachisa. Walii kennuudhaan paartiin biyya bulchuus
akka kophaattan deema jechuudha jedhee fiiguu osoo hin ta'in warri kunis paartii kana keessaa hariinee maal goona osoo hin ta'in haala waliin danda'amee caffee Oromiyaatiif naannoo Oromiyaa haalli ittiin walii hiruu danda'an power sharing filannoo keessatti sharing gochuu danda'an pact relation kan jennu jira waan akkasiin irratti hojjechuu barbaada. Sadarkaa federaalaatti immoo Oromiyaa qofa osoo hin ta'in humnoota federaalawaa ta'an hunda waliin qabatanii gara fuulduratti tarkaanfachiisuu barbaachisa. Kan ammoo hin dandeenya. Akka ilaalutti Oromiyaa keessatti yoo walii galuu dandeenya. Sadarkaa federaalaatti barcuma 350 ol mo'achuu dandeenya. Kunis maali? Oromiyaa keessaa 880 ofiin kibba keessaa maal hoggaa waliin goote humni federaalawaa sirna federaalizimitti amanu yoo ta'e xiqqaate 350 ol ta'uu danda'a. Kun immoo heera mootummaa wal qixxeessuudhaafis wantoota silaa jijjiiramuu qaban hunda gochuudhaaf injifannoo sabab sablammoonni hanga ammaa geessanis bu'uura jabaarra eeggumtii seeraa cimaa lafa kaa'uudhaaf injifannoon humnoota federaalistii ta'anii barbaachisaadha jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo ammumaa irratti hojjechuu barbaachisa. Sadarkaa Oromiyaatitti ammumarraa walii galtee irra gahu. Sadarkaa biyyaatitti immoo humnoota federaalistii ta'an humneessuu, waliin galuu, jabeessuu, tokkummaa isaanii cimsuu, sagalee wayyabaatiin akka bahan gochuu irratti ammumarraa irratti hojjechuu barbaachisa. Bakka hedduutti hojjechaa jirra. Naannolee hedduutti hojjechaa jirra. Kan Oromiyaa keessatti baay'ee kan namatti ulfaatu dhugaa isheen jira. Oromiyaa kana yoo bakka hin geenyu taate kan Itoophiyaa waliin gahuu dandeenya. Jarrummaan keenya yoo nu dhagaye tarsiimoo waan hundi win inni guddaan qabu. Garuu ankariin sodaadhu san duratti walii galteen dhabamtee walitti gubachuun yookiin immoo tokko odoo filannootti hin gahin mogolee wal buufna jedhanii yoo deemu taate mogolee walii galaatu akka hin buune sodaadha. Kanaaf isaan irratti hojiin hojjetamaa jira. Filannoo biyyaalessaa kanarratti filannoo dhufu kanaan yoo paartii nama keessattuu Oromiyaa irratti dorgomuudhaan dhiyaatu ODP'n yoo filannoo kana injifachuuf haadha maaltu ta'anaa tarii yoo paartiin biraa injifate hagam takka bifa itti fufiinsa qabuuf dhufu gaariinsaa heeraaf seera tarsiimoo hordofuudhaan Oromiyaa fa'aa biyyattiif dorgomee bulchuu fa'aa danda'a kan jedhu yaaddolee fi gaafilee garaagaraatu ka'aa jira. Inni kunniin lamaan akka wal simatuuf akkamitti deemamuu qaba milkaa'inni akka argamuufis wanni hojjetamuun shoorri bahamuu qabu maal gama bulchiinsaatii fi paartiilee mormitootaati. Sun hundi kaahulaa cufatanii mari'ataa jiranii mari'ataas jirra. Namummoo haasa'uu qaba. Amma booda Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessattis paartiin tokko qofti biyya falaxaa bulchuu hin danda'u. Daneessummaan dirqama jechuudha. Pluralism is must ta'uu kana. Lammaffaa qabxiin hubatamuu qabu yeroo sirna abbaa irree irraa gara dimokiraasii jennu keessattuu sirna federaalizimii akka biyya keenya keessatti bakkoota hundatti sabboonummaa waan cimuuf tarsiimoon filannoodhaaf godhamullee kanaan kan of keessatti hammatee ta'uu danda'udha qaba jechuudha. Waa lama danda'uu qabna. Paartiin biyya bulchu kan yaaduu qabu tokko incumbent fatigue kan jennu jira. Amala tokko qaban beektaa warri. Amala tokko qaban osoo ittiin dhaadatan mo'aman tokko. Paartii guddaa waan taaneef leecalloo guddaa waan qabnu bilaa bilaa waan adda addaatiif nutu mo'ata yaadee qaban. Mallas irraa kaasee waan mataa namaa keessa hin beekaa kun. No, incumbent fatigue waan jedhamu jira. Paartiin tokko yeroo dheeraa waggaa biyya bulche uummanni dhimma nuuf. Kanaaf warri biyya bulchus over confidence ittiin mo'anneedhaan kana. Cimcabaa kana wayiitti fudhachuu hin qaban. It's misleading. Dhiichifni bara dheengaddaa jarri kun godhaa ture sun bara nan jiru. Yoo ilaalte bara dheengaddaa yeroo amma beekta wanni hin godhaa Finfinnee kana keessa deemeetiin laala. Finfinnee kana keessa deeme bara dheengaddaa makiinaan hundi footoo lammaa fi abii qabdi. Bara nan jirti. So qilleensi hin jijjiirama kun hin jijjiirama. Waan jijjiiramu keessattuu gaafa filannoon dhufu wanni baay'ee jijjiiramuu danda'a. Kanaaf isaanis over confidence paartileen mormitootaa faffaca'anii waan jiran qofaaf hin mo'anne jedhanii deemuu over confidence ta'uu baate. Mo'achuuf illee rakkachuu danda'u. Mo'atanis
biyya bulchuudhaaf isaan rakkisa booda yoo waloon ta'e malee at least for the next 5 to 10 years. Warri mormitootaas uummanni paartii biyya bulchu nuffee waan jiruuf nu hin mo'anne callisanii mo'achuu qofa irratti osoo hin ta'in biyya bulchuudhaafis qopheessuu danda'u. Biyya bulchuudhaaf akkamitti bulcheessu. Kanaaf I think Mararaanis yeroo jiru kan hin dhagahamu jira. Power sharing aangoo walii hiranii aangoo fi itti gaafatamummaa walii hiranii deemuu irratti kan fuulleffate ta'uu qaba kan gara fuulduraa. Proposaalli adda addaa sun dhiyaataa jiru jira. Garuu amma booda humnoonni siyaasaa biyyattii aangoo itti gaafatamummaa walii qoodaa yoo deeman taate malee warri biyya bulchus aangoo kophatti qabate warri gara mormitootaa jirus itti gaafatamummaa mootummaa qofaaf kennee quba itti qabaa yoo deemu taate biyyuu dandeessi. Kanaaf falli jiru walitti dhiyaatanii waliin mari'achuudha. Waliin mari'achuu dhabuun rakkoo qaba yaada jedhu qaba. Asumarratti wanni tokko qulqulleeffamuu qabuu fi mataa kennuun barbaachisu. Paartiin amma biyya bulchaa jiru ODP'n Oromiyaa keessatti haa jennu injifannoo filannoo dhufuudhaaf yoo milkoomne ta'e paartiin biraa yoo injifate paartiin injifate kamuyyuu eenyuyyuu haa ta'u eessayyuu haa dhufu muuxannoo dandeettii fi akkasumas ga'umsa biyyattii san bulchuudhaa qabaa muuxannoo akkasii horatee waan beeknifaa ta'uu danda'a jedhama yaadonni tokko tokko amma kanaafuu maal jetti? I think kanatu warra biyya bulchaa illee mislead godhaa jira. Bara tokko isaa fuuldureen dubbadhu. Maaltu jira si fakkaate? Biyyi akka bulteettu nama bulti. Arrallee bulaatuma jirti. Kanaaf paartiin biyya bulchu kun yoo deeme namni biraa biyya hin bulchu. Wanuma wayyaanonni jaansan jechaa jirra jechuun akkas taanaan. Wayyaanonni maal jedhanii? Nu deemnaan biyyi hin diigamte jedhanii hin diigamne gatantaraatti numa jirti jechuudha. Ilmatti bu'uura biyyi garuu san caalaa bifa wayyaa qabuun continuity itti fufiinsa kan jiru diinee biraa gochuurra yoo muuxannoo warra amma qabuutii fi warra haaraa walitti daballee kan hin deemnu taate hoo wayyuu yaada jedhu yaada dandeessaa jiru. Kanaaf jarris ilma bultee waan tokko namni shakkuun qabu. Waggaa tokko kana yaadeen biyya bulchaa ture. Ummatumaaf rabbi biyya bulchaa ture beekta. Uummanni ofuma bulchaa ture. Malee yaadeen bakka hedduu darsa isii guurrattee deemtee turte. Biyyoonnis hanga mataa malee jara gadiin turre. Rabbi wajjin uummanni ofuma bulchaa paartiin haaraa inni soo kan dhufu taate gatantaruus waggaa takka booda uma barata. Hiyyummaanis taata ammaa daran hin taatu. Jeequmsis ammaa daran hin ta'u. Kanaaf paartiin haaraa yoo mo'ate waan jarri gootu gad waan hojjetu natti hin fakkaatu. Garuu dooluu lamamaa wal dorgomsiifna. Dadhabina lamamaa wal dorgomsiifna. San caalaa deemuu hin dandeenyu. Warra jiru keessas warra wayyaa qabu. Warra mormituu keessas warra wayyaa qabu walitti dabalanii humna cimaa tokko Oromiyaa fi biyyaaf yoo kan dhiyeessuu hin danda'amne taate isaanitti kulleeffachuu wayyure. San yoo godhame irra wayya malee argumentiin amma jedhamu kun yoo nuti kufne biitu wajjin kufti abbaa isaa yaafaas akkas ta'aniira. Maqaalee galanii ilaalan biyya jiga jedhanii diddee waggaa tokko guutuu cooteessi. Jarri kunis akka akkas hin taane. Kanaaf biiti jigtu hin jirtu garuu biyya jiginsarraa amataa gadaa biyyuma jiga jennee eegaa jirra moo biyya jiguurraa hambisuu qofa osoo hin taane akka guddattu gochuudhaaf humna hunda walitti dabaluutu irra wayyaa fakkaata. Filannuma dhufu kanarratti ammallee gaafiin tokko namoota tokko keessas kan naanna'uu fi anis sirraa qulqulleessuu kan barbaadu waggaa tokko darbe kana keessatti paartiis haa ta'u bulchiinsa mootummaas haa ta'u qaama kamittuu hirmaattee gammaa caasaa hojii argattee hojjechaa jirtu. Kan dhuunfurratti akka dhuunfattas ta'e paartii dorgomuudhaaf yookaan qaama tokko yookaan garee tokko hirkachuudhaan uummataaf hojjechuudhaaf caasaa aangoo keessa seentee hojjechuudhaaf karoora irratti qabdu maali? Moo akkanumatti kophama jiraachuudha? Maali yaadni kee kanarra jiru? Maalaan halaqaa keetii miti hin ga'u. I think amma gaa hojiin waggaa tokkos hojjechaa ture caalatti amma danda'ameen biyya tasgabbeessuu irratti fuulleffachuudhaani OMNs gadi ijaaruu hojii adda addaa irratti ture. Gara fuulduraa irra caalaa kanuma amaanitti funaaf fakkaata. Waan danda'ame hunda ce'umsa kana bakka hin ga'uudhaaf biyya kanas gara fuulduraatti dhiibuudhaaf
duubaan dhiibuu irratti itti fufa. Kanumatu ammaaf karoora jira. Kunuu gahanatti fakkaata. Taan manguddoomne illee waan jirruuf kawallolee araarsaa bakka hanqateetti immoo rabbitti kadhachaatuma deemna. Tarii asirratti paartileen siyaasaa akkasumas qaamni mootummaa jechuus danda'a jechuudhaafis deemuu fa'aa danda'uu mala. Nuti hirmaaddu nu wajjin dalagi uummataaf dalagna hoosiin jedhamu. Diddamoo hirmaattee hojjetamoo akkuma mana jiru kana na baasaadha moo maal inni filamu? Hin jedhan isaanu. Hin jedhan. Nan gargaara. Dhaaba na gargaarii nu gorsii maal nu godhi waan isaan gaafatan hunda dhaaba hundaa gargaaruudhaaf duuba deebi'een beeku ammallee nan gargaara. Haga ammaatti kan nutti makaminaan jeessa hin jiru. An ammatti makamutti illee fedhii baay'een qabu. Garuu wanni tokko garuu beekamuu qaba. Walqixxaanii deemuu qaban malee bacancarummaan wal harcaasuu kana garuu callifnee hin ilaallu jechuudha. Dhiibbaa barbaachisaa garuma hundaanuu kan goonu ta'a. Faffaca'uu wal harcaasuu bifa adda addaatiin godhamu kana callifnee waan laallu miti. Waan dandeenyu waan hundi keenya danda'u gara jaarsummaatiinis gara waaqaatiinis gara lafaatiinis inuma yaalla jechuudha. Mariin kenna inni biraa gama paartii wal qabatee Finfinneeti. Ammas dubbiin Finfinnee tuni namni bara 1996 akka lakkoofsa Awurooppaatti karoorri dhoksaa ta'e gara mootummaa wayyaaneetiin dhiyaatee ture master pilaanii Finfinnee hojiirra oolchuudhaaf bara 2010tti ammoo wixinee labsiisaa bahee ture. Bara 2014tti shaakala wixinee isaanii kana baasuudhaaf mormii ta'ee namoonni 78 ajjeefamuun ni yaadatama. Bara 2015tti ammoo inni kun bifa jijjiiratee labsii qindaa'aa magaalota Oromiyaa Finfinnee makuu jecha jedhuun bahee wantoonni kunniin achirraa dhawaataan dhufee bara 1996 irraa jalqabee 2015 yookaan 14tti dhohee ture dubbiin dhoksaan ture kun. Ammas haa ta'u jala jalaan dubbiin kun ammallee gungummii fi gaafilee garaagaraa kaasaaf. Maali dhimmi Finfinnee kun maaliif hagammaatti falan arganne halli amma deemamaa jiru waa'ee Finfinnee irratti keessattuu waa'ee horee jiraawwachiiftuu Finfinnee fa'aa irratti wal qabatee maaltu deemamaara maali yaaddoon jiru haalli jiru maal quba qabdu? Finfinneen ground zero beekta. Finfinneen handhuura Oromiyaa qofa osoo hin ta'in handhuura qabsoo bilisummaa Oromooti. Bakka itti irraa dhiibamuun nu eegaleedha. Bakka itti buqqifamuun nu eegaleedha. Bakka immoo dhumarrattis qabsoon itti wal geettee biyya bilisa itti baafteedha. Kanaaf dhimma lafaa qofa miti, dhimma magaalaa qofa miti, dhimma abbaa biyyummaati oli. Tuni waan fedhii hawwii gaafii dantaa abjuu miidhamuu Oromoo hunda bakka takkatti kan qabatte dhimmi Finfinnee jechuudha. Kanaaf gadi buusanii akka sadarkaa kaabinee abaluu shuumame abaluu akka itti gadi buusutti kun ta'uun qabu motorree miti. Gaafii abbaa biyyummaa Oromiyaan magaalaa irraa qabdu mirga jiraattonni qabanii wal simatee deebiin kennamuu qaba jechuudha. Kun akka heeraaf seeraatiin akka adeemsaatiin godhamuu qaba. Kanarratti dhaabbileen siyaasaa hooggansi Oromoo hundi tokko irratti walii galuu fi marii adda addaa yeroo goonus gaafii kanarratti wal dhibdeen tokkollee hin jiraatu. Akkamii fi adeemsa kamiin hiikama kan jiru dhimma yeroo irratti taarisiin irratti walii mari'achuun barbaachisaa ta'an natti mul'ata. Haa taatu garuu abbaan fedhe wixxisee abbaan fedhe qaxxiseef kun waan of duuba deebi'amu miti. Mariin dhimma kanaan ka'u dhimma xiqqoo wallee waggaa kaatu wanni sabni keenya bakka hundaa ka'uuf dhimma onnee waan taateef bakka dhiigni waa hundaaf irraa tamsa'u waan taateef sabaa fi uummata keenyaaf jechuudha. Bakka miidhaan meeqa irraa nutti argamaa turedha. Kanaaf gara mootummaa warri mootummaatis kan akka laayyootti fudhachuun qabani dhimma dhumallee miti. Dhimma dhumallee miti. Dhimma akkanatti illee dhumuu miti. Dhimma namooti qophaa'aa jiru natti fakkaata gara hundaanuu. Akkaaf akka maleettuu furmaata argachuun si waan hin oollee jechuudha. Kanaaf
waa hundaafuu qophaa'uu barbaachisa. Waa hundaafuu qophaa'uu karaa mara seenaanis seeraanis hundaanuu of qopheessuun barbaachisaadha. Kanarratti egaa hojjetamaa akka jiruun odeeffannoo qaba. Dargaggeessi keenyas qeerroon keenyas uummanni keenyas kana sirriitti hubataa deemuu qaba jedheen yaada. Saffisni gaa malee yeroo darbees miidhaa akka qaqqabsiisu beekamaadha. Akkasumas immoo harkifachuu yookaan rincicuunis akka waa balleessu fagalaadha. Yoo kana jennu dhimmi Finfinnee, dhimmi afaan Oromoo, afaan federaalaa ta'uu kunniin yaaddoo fi mormii akkasumas wareegama baroota dheeraa uummanni Oromootti kafalaa ture. Jalqaba irratti akkuma Oromoon caaseffama aangoo argateen murtii argachuun isaa osoo jiru jarjara daangaa dabreefaa jedhamee uummanni Oromoo tasgabbiif obsaan eegaa ture. Amma immoo obsa bira darbee rincicuun ammoo gama tokkoon ni mul'ata. Anumaan wal qabateeti ammallee falan arganne. Wanni kun yoo akkamtee fala argata akkasumas ammoo uummanni Oromoo gaafachaa kan turee fi itti wareegamaa ture kun afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu akkasumas mirga abbaa biyyummaa Finfinneen murtii tokko argachuu qabdi. Kunniin gaafilee baroota dheeraa waan ta'eef hin harkifanne hirrinyiinye yookaan maaf hagammaatti falli itti kennamuu dhabe maaf gaafiin uummanni Oromoo baroota dheeraaf gaafachaa ture hoo deebii maaf dhabee amma guddaan gaafiin yaaddoon ka'aa jiru uummannis ka gungumaa jiru isa kana. Kun akkami wal simatee fala argatu? Look, I'm a realist. Waan qabatamatti nama. Qabatamaa jiruun jarri biyya bulchitu gaafii kana deebisuu hin dandeettu. Humna hin qabdu, humna san gochuudha hin qabdu, yeroos hin qabdu. Ayyaanni warri gaafilee kana yeroodhaaf haa tursiifnu warra jiraa ture keessaa. Wanni guddaan maali? Finfinneenis ta'ee wantoonni biroo ammatti ajandaa ta'uu baatanii mootummaan erga filamee booda otoo ajandaadhaaf dhiyaatanii gaarii ture. Malee sadarkaa amma jirutti deebisuu danda'an natti fakkaatu. Humna hangasii hin qabanii. Tarsiimoon sheellaqachuu appeasement isaan hordofaa jiranis baay'ee isaan dadhabsiisee jira. They gave in too much. Kanaaf waan baay'ee jijjiiruudhaaf waan akkasii gochuu waan danda'an natti fakkaatu. Ani uummata kijibuu hin barbaadu beektaa. Sadarkaa kanatti godhuu hin danda'an isaan. Amma filannoo yoo dhufe akka ajandaatti fa'aa babaasuu danda'u. Ultimately uummanni keenya kan fuulleffachuu qabu akka jettu humna isaa tolfatee filannoo itti aanu irratti bakka bu'oota dhugaa filatee bakka bu'oonni sun fedhiif dantaa uummataa irratti hundaa'anii dantaa isaa kan lamaan ati jettu osoo hin ta'in dantaa biyya san irratti Oromiyaa keessatti dhugaan ofiin of bulchu Itoophiyaa irratti qooda isaan malu argatee biyya waliin bulchuu irratti fuulleffachuu qaba natti fakkaata. Kanarratti fuulleffachuutu irra bu'aa qaba. Sadarkaa ammaatitti hojiitti hiikamu yoo jedhanis shasharafanii fidanii walitti bu'iinsa waan taane uumuudhaaf malee hojiitti hiikuurratti rakkisa. Ammatti gama kiyyatti cehumsicha bakkaan irratti fuulleffachuutu bu'aa buusa. Akka bara deeggardalee kan hojjechaa ture ammallee kan hojjechaa jira. Garuu immoo gamni kun dhiibee yoo kan dhufu taate ofirraa fayyachisuu fi dubbeettuun hiika akka argattu dhiibuunis fala tokko ta'uu danda'a. Ammatti garuu wanni jiru lafarraa harkifachuu kana qofaa kan lafarraa harkifate waan biraa waan baay'ee lafarraa harkifate. Wantoota simboolik ta'an kana qofa osoo hin ta'in wantoonni jijjiirama kana lafa qabsiisuudhaaf barbaachisoo ta'an. Security keessatti wantoonni hojjetamuu qaban. Dinagdee keessatti wantoonni hojjetamuu qaban baay'ee. Yeroo ammatti beeki yoo ilaalte halkanii guyyaa irratti duulamaa jira Oromoo irratti. Halkanii guyyaa olaantummaan Oromoo dhufee bakka takkatti olaantummaan Oromoo hin dhufne bakka takkatti walqixxummaan Oromoo hin dhufne biyya san keessatti bakka takkatti. Takka takkaan hin beekan ministirii achi jirtu. Ministeeruma takkatti illee lakkoofsi qabiyyeen hirmaannaa Oromoo lakkoofsa isaatiin takka Oromiyaan walgitu tokko hin jiru bakkuma tokko keessatti. Finfinnee guddoo san keessa yoo deemte fooqiin Oromoon qabu 10 hin ga'u. 10. Ministeera keessatti baankilee keessatti hirmaannaan nama keenyaa baay'ee xiqqaa.
Ministri Adaanach hooggantu kan xiyyan tokko yoo laalte kun horee fudheen gada lakkoofsa Oromoo 27 gahe. 23 akkas. Ministriilee baay'ee keessatti Finfinnee amma isaan iyyan kana keessatti 20 hongeenyu jechuudha. Kun amma kan si agarsiisu wantoonni osoo maaliif iyyanii? Maaliif iyyanii? Bifa lamaan fuulleeffatanii maaliif iyyan kan jedhu yookaan walqixxummaan akka dhufneef bakkummaan haqaa akkaataa gumaataa fi baay'inaatiin teoriin sirna federaalizimii gaafatu akka dhufneef hanqisuudha. Ijoollee aangoo itti wacanii birbinyeessanii waan sirreeffamuu qabu akka sirreessineef irratti. Kanatti immoo baay'ee milkaa'anii jiran beekta. Kanatti baay'ee milkaa'anii jiran. Guyya guyyaan isaan gammachiisuudhaaf guyya guyyaan isaan naatoo isaanii argachuu in argatan immoo naatoo. Jarri taakkuu yoo si gaafate taakkuu yoo kennite dhundhumaan si gaafata. Dhundhuma yoo kenniteef wantaadhaan si gaafata jechuudha. Gaashaadhaan si gaafata. Kanaaf tarsiimoo sanarraa ofirraa beekanii san ofirraa ittisuu irratti sirnicha keessatti walqixxummaan dhugaa. Hamma barbaannu ol taakkuu takka nu barbaachisu. Hamma nuun malu ol. Nu qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammoonni sirni federaalaa mootummaan federaalaa ummatoota federaalaa sirna sanii guutuutti kan calaqqisu akka ta'u bifa walqixxaatiin akka ta'u gochuu irratti barbaachisaadha. Kanaaf wantoonni Finfinnee fi afaanii asitti hojjetamuu qaban baay'ee jira. Hamma tokko hojjetaa jiran bakka tokko tokkotti guutuutti garuu sirriitti hojjetamaa hin jiru. Waca jaraa qofa dhaggeeffachuudhaan rifachuun jarri iyyuun dhiisu jarri abaarsa ima dhiisu jarri. Oromoo keessaa nama tokko fuudhee yoo itti iyyan waa'ee nama tokko akka hin taane hundumatti iyyan isaan kan. Amma waa lama kan hojjetamaa jiru. Gadda Naayiroobiin ture. Waa hin arge. Waritti TPLF maal hojjetu? Naannoo irratti naannoo gaanfa Afrikaa deemanii mootummaan laaffateera, eegumsi nageenyi dameen nageenyaa baay'ee laaffateera, humni raayyaa bitaa baay'ee laaffateera. Kanaaf humni Itoophiyaa laaffatee jira. Uumaa waan sodaatuu qabdan hin jiran wajjin hiriiraa kan jedhu oofaa jiran. Jarri kun immoo Hindaleeyyiin Amaara keessaa ba'an immoo maal jedhanii? International organizations NGO irratti, UN irratti, Ameerikaa irratti hundaa'uudhaan maal kan isaan oofan? Dura mootummaan akka malee laaffatee jedhu oofaa tura. Amma immoo mootummaan olaantummaa Oromoo ijaaraa jira. Saba addaan qoqqoodee jira. Wal waraansatti deemaa jirra. Jinni kana odeessan. Lachuu akeeka takkitti qaban. Keessattuu warri wal biyya bulchu kan akka dhaggeeffatu barbaada. Akeeka takkitti qaban. Akeekni takkittiin isaan qaban Oromoon biyya bulchuu hin dandeenye kan jedhudha. Kana konkuluur gochuu barbaadan. Namni keenya kan aangoo irra jirus kan aangoo irra hin jirres kan beekuu qabu duulli godhamaa jiru warra aangoo qabu irratti illee miti qofa irratti miti warra aangoo hin qabne qofa irratti miti hunduma irratti xiyyeeffatameeti kan deemu. Kun waan wal tuulee dhufee fi psychological warfare nama keenya irratti bulchisaa jiranii gara biraatiin immoo firoota qabsoo nu dhaabsiisuudhaan gara kufaatitti geessuudha kan barbaadan. Kanaaf ammatti kan fuulleffatamuu qabu injifannoo hanga ammaa argame tiksisu injifannoo hanga ammaa argame kun hidda akka qabatu irratti hojjechuudha barbaachisa. Kun immoo gatti dagatamee wantoota xiqqoo irratti xiyyeeffachuu amma warri ijoolleen biyya bulchitu wanti xiqqaa irratti yeroo inni godhan wal facaasan fa'aa agarta. Annasasarii. Angoon yoom harka nu seentetti namni kaabina irratti kan wal lolee gamaa gaman wal dhidhiibu. Yoom konsileetii gooneeti. Kanaaf warri biyya bulchus maturity develop gochaa deemuu danda'uu qaba. Warri san keessa ala jirrus hamma dandeenye gargaaru garuu tifoos jigii taanee callisnee harka isaanii dha'uu osoo hin ta'in critical bifa ta'een dhiibbaa godhaa humna cimsachaa deemuu irratti hojjechuu qabna. Dhimma Finfinnee kana keessa odoon baane gaafiin tokko akkasii gaafachuu barbaadu koreen hojii raawwachiiftuu 5 Finfinneedhaaf filataman kunniin keessaa yoo tarii ODP'n caalmaa argachuu dhabe. Hagamtu akka dhiibbaa qaba Oromoo irratti akkasumas Finfinnee dhuunfachuu irratti hagam gahee qaba kan jedhudha amma gaafiin jiru. Inni kun mee maal akkamitti ilaalta akkasumas hireen Oromoon Finfinnee irraa qabnu maal yoo koreen hojii raawwachiiftuu kun ODP'n keessa caalmaa barbaachuu mara. Kun atakaaroo kaadiree OPDOoti bar. Kaadiree OPDO lamaan gubbaa jiru takkatu wal nyaata.
Kan akka ajandaa uummata gabbuuftee mataa ittiin nama dhukkubsaa jirti. Okay? Tokko kana. Lammaffaa dhimma Finfinneetii fi dhimma biyya walii gala irratti Findaaliyyii Amaaraa gammachiisuudhaaf humna siyaasaa Amaaraa gammachiisuudhaaf jilbiiffachuutu mul'ataa jechuudha. This is dangerous biyya saniif illee hamaadha. Humni siyaasaa Amaaraa haqa isaan malu ifaan ifatti akka biyyaatti illee argachuu qaba. Akkuma Oromootitti. Yeroo isaan haxxifatan wajjin qufa'uun garuu hin barbaachisu. Isaan gammachiisuudhaaf amma kun goggoramaa jiru gara tokko tokkotti. Garuu kan ajandaa uummataa kan ta'e Atakaroo namoota lamaati jecha kanas bahee uummata irratti inni godhamaa jiru. Kun ajandaa sabaas ta'ee as bahuu waan hin qabne. Akka yaadeegitti maal godhanii kan deemanii jiran. Gaafiin yeroo baay'ee Oromoo daltaan addaa Oromiyaan Finfinnee irra qabdu Finfinnee mataa isiiti. Gaafiin guddaan godhamu abaloochii kaasanii abaloochii kaayanii waan akkasiitii miti kan ta'uu qabu. Kuni miti kanaa miti wanni ta'uu qabu. Finfinnee keessatti lafti ammas hiramaa jira. Eenyuuf hiramaa jira? Kan namni ilaaluu danda'uu qaba. Wasana Finfinnee daangaa lafa Finfinnee iggitiitti golchuudhaaf akka beekamuuf akkuma magaalota hundaa dhiibbaan isiin qonnaan bulaa irra qabdu akka dhaabbatuuf koree daangaa jedhamee dhaabbatee ture ji'a 5 dura eessa dhaqe koreen sun gaafii kana kaka'uu qabu malee gaafii xixiqqoo abaluu asiin muudame achiin kaasanii sanii miti kan laalamuu qabu. Kanaaf dhiibbaan qabu jechuu kiyyaa miti. Garuu rakkoolee sanii wal qabatanii jiran keessaa sadarkaa danuu keessa sadarkaa dhumaa irratti waan jiru jechuudha amma akka ajandaatti qaamee haasawamaa jiru kun. Kanaaf dhimma Finfinneetiin wal qabatee wanni jiru dhimma kaabineetii miti. Dhimma sanii olii bal'aadha. Finfinnee irratti isaa taatu sadarkaa Itoophiyaatti this appeasement waan dhodhoo isaadhaan wal gammachiisuudhaaf maal gochuudhaaf godhamu dhaabbatee mariin sirnaa falmiin sirnaa godhamee godamsi aangos godamsi dinagdees itti gaafatamummaaniis lafa kaa'amuu danda'udha. Hariiroon Finfinneen Oromiyaa wajjin qabdu ifaan ifatti seeraan kaayameet kan deemamu qabu jechuudha. Kana dhiisanii garuu abaluu karee abaluu maal ta'e maal jedhanii haalli itti wanti tokko gaddisiisu beektu amma Finfinnee Oromoon seeneetti parsantii 13 akkas birookiraasii Finfinnee keessa Oromoon kan jiru. Sanuu hattuu godinoota irraa ari'ame hedduunsaa. Isaanii jecha takaaroon taane keessa seenuunis nama keenya barbaachisu. Sanii miti ta'uu qabu. Maal godhan achi gaafa turetti warri amma kan jedhan kun mee maal ka'ee godhan nama keenya? Nothing. By the way, waggaa tokko dabre kana keessatti uummanni keenya psychologically faayidaa argate malee materially waan takka hin arganne beekta waan takka. Ar'allee baankiin raayis mootummaan raayis bajetan raayis maal raayis kan faayidaa argataa jiru warruma booyaa jiru kana jechuudha. Addunyaa irratti maqaan nu bada. Biyya keessatti isaanii mataan nu qabatamaan garuu namni keenya materially qonnaan bulaan keenya qeerroon qabsaa'ee cabee caccabsee wareegama guddaan fide kun waan argate hin qabu. Hojii argate hin qabu. Eegalee real issues are at stake. Dhimmoota xiqqoo kanarra fidanii tokko beektaa kan internet irraa waan hundarraa na jibbisiisee akka dhiisu godhe wanta xiqqaa symbolic ta'e kana fuudhanii itti iyyuu waan kaadree waan nyaatu irratti fi wallolteet uummata olii akka waan ajandaa guddaatitti nama iyyisiisu barbaadde jechuudha. Kun sirrii miti. Yoo kan maree isaa dhimma Finfinnee dhimmuma sirnaa dhimmuma haqaa irratti dhimmuma dhuka qabu irratti haasa'utu irra bu'aa qaba. Egaa dubbii keenya kanaa wal qabateeti gama boodaa irratti odoon kaafne biran dabarre fayyadamummaa biyyattii san keessatti uummanni Oromoo qabuu fi akkasumas diinagdeedhaan yookaan misoomaan of cimsuudhaaf qabatamatti wanni hojjetamaa jiru maali? Keessattuu turtii waggaa injifannoo turree fi akkasumas biyya turte kana keessatti wanti ati argite madaalli keessa yoo kana jedhu muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi illee yeroo tokko iddoowwan qabeenyaa gurguddaa piraayiveeteeshin gochuu irratti hojjetaarraa gara dhuunfaatti akka deebi'amu fa'aa irratti kan jedhamu dubbatamee ture. Wanni sunoo hojiirra ooleera yoo hojiirra oolee Oromoon gama dinagdeetti ce'uudhaaf qophiin jiru maali? Karri isaa hoo banaadha.
anjaan jiru maali yoo karri sin cufaa ta'e gara uf danda'een uummanni Oromoo keessattuu abbootiin qabeenyaa Oromoodhaa biyya san guddisuuf maaltu socho'u amaaraa maaltu godha amaara maal xiinxalite kana biyya keessatti. Namni keenya carraaqataa jira. Hedduu tattaafataa jira. Akka duritti dhiitamuu saamamuun baay'ee sodaamu waan hin jirreef tattaafataa jira. Carraaqataa jira. Haa taatu garuu gara sadarkaa imaammataatti sadarkaa hooggansaatti ammas wanni guddaan uummata kanaa godhamaa jiru waan jirratti nagarreen. Shimallis erga dhufe booda piroojeektiilee adda addaa dhiyeessee jira. Beektaa mootummaa sanii gaafa isaan eebbisaniif gaafa piroojeektii isaan maqaadhaan irraa yaada kennuun baay'ee nama rakkisa. Maaliif dhagaan bu'uuraa ta'ee achitti hafaa waan jiruuf jechuudha. Umrii deenya mootummaa kana keessatti waan guddanneef dhagaan bu'uuraatis karoorris achumatti hafaa jechuudha. Har'aatillee Oromiyaan waan nama gaddisiisu bajatasii guddaa itti fayyadamuu dadhabdeetti federaalaa deebifti jechuudha. Yeroo naannoleen biraa naannoon Amaaraa naannoon Tigraay bajata isaanii guututti itti fayyadamanii yeroo dabalata gaafatanii dullee deebisaatti kan deemaa jirru. Yaanni gurguddaan akka jiru nan beeka. Hawwiin gurguddaan akka jiru nan beeka. Tattaaffiin amma tokko akka jiru nan beeka. Garuu qabatamatti ammatti waan gama diinagdeetiin uummata keenya jijjiiruu danda'u sadarkaa piroojeektiitti wanni lafa kaa'amee deddeemamu jira. Riinjii ajaa dura booda waggaa tokko booda arguu dandeenya. Sanii as sitti garuu wanni agarre baay'ee hin jiru. Uummannis baay'ee mootummaarraa akkasumara waan eegeen qabu. Uummanni amma karkaarseetu mootummaa hanga ce'umsaatti akka deemtu barbaada malee dhiibbaa guddaa irratti godhaan jiru. Baay'ee mootummaan tun mootummaa hiree guddaa qabdu. Uummata akka Oromoo uummata obsa qabu rabbi dhaggaasifne. Rakkoon baay'een nuti irra gahaa jiru. Baay'ee biyya san keessatti yeroo ammatti naannoo Amaaraatirraa gara nama 200 kanatu mana hidhaa jira. Keenya nama 5,000 oltu mana hidhaa keessa jira jechuudha. Keenya garuu iyyaan jiru. Obseet deemaa jira jechuudha. Warri mootummaa kana irraanfatuu hin qabdu. Uummata ajaa'ibaa keessaa dhalatan. Their constituency is incredible. Uummata obsa guddaa qabu. Osoo arguuf, osoo laalatuu ibidda harkarra bu'ee miilarra bu'ee jiru ofitti qabee callisee obsaa fi jira jechuudha. Kanaaf gama diinagdeetinis qabatamatti hangammatti wanni uummata keenyaaf godhame hin jiru. Wantoonni akkuma reefsi hin jettu pireezidaantii Shimallis wanni amma yaalaa jiru kun yoo hojiitti ka'ee kamu taate ilaalla. Garuu waan tokko beekuu qaba hooggansi mootummaatis mormituunis uummanni kun ifatee jira waadaa ifatee jira dhagaa bu'uuraa ifatee jira waan qabatamaa arguu barbaada uummanni kun mootummaa kana itti cabee deeggaraa jira beektaa kaleessuma moggaa biqiltuu dhaaban riikoordii kophaatti qacabsee uummata Oromiyaa keessatti kun itti shoofee biraa deebi'ee jechuudha garuu they are taking our people for granted beektaa uummata keenya uummata Oromoo uummata Oromiyaa kana wanni ani mootummaa warra hooggansa mootummaa irraa arge saatu ta'e uummata kana eessaa hundaqani sadarkaa tuffiitti deemamee jira kanaaf diinagdee irratti illee qabatamaan wanni waggaa tokko keessatti baay'ee hojjetames haalli isaan jiran turre garuu wanni hojjetame jiru bara bajataa as deemu kana keessatti piroojeektiileen adda addaa akka qabaman dhuunfaanis miidiyaa irraas dhaga'een jira hopefully ni hiikama. Diinagdee ol Oromoon garuu kan barbaadu siyaasni isaa akka itituuf ce'umsi kun akka milkaa'uuf mootummaa isaa ta'u akka filatuuf barbaada. Kan irratti fuulleffachuu qaban fakkaata. Egaa gama boodaatti imaluudhaaf jirraa yaadota keenya keessatti achi dura immoo akkuma ammatti gidduu keessatti kaasetti orma gammachiisuudhaaf jecha wantoonni gama mootummaatiin godhamee jiru garuu galanni dhiyaataa jiru komii guddaa ta'ee dhiyaataa saboonni biroo akka waan mootummaan Oromiyaa keessaa dhugaadha dhufuun isaa haa ta'u malee akka waan Oromoo qofaaf dalaguutti saboonni biroo mootummaa kanarratti quba qabuu fi NGO United Nation yookaan mootummoota gamtoomanitti akkasumas gaanfa Afrikaatti saaxiluu yookaan maqaa xureessii maqaa balleessii geggeessuun isaanii akkuma jiru ta'ee haa ta'uti mootummaan kun ammoo Oromoo keessaa dhufu waa Oromoodhaaf ta'u Oromoof dalageera kan jedhus gaaffii guddaa ta'ee jira kana keessatti ammoo mootummaan duuba deebuudhaan imaammata isaa kaayyoo isaa xiinxalluudhaan uummata Oromootiifis fala kennuu qabaadha dhaamsi guddaan jiru. Ganumaa wal qabatee biyyaaf saba keenya gara fuula duraatti ceesisuudhaaf haala milkii qabuun
geggeessuudhaaf maaltu hojjetamuu qaba? Maaltu eeggamas? Maaltu nu eeggatas? Akkuma reefu jeetti ka duraa mooraa Oromoo siyaasa Oromoo itichuu humna walitti sassaabuu barbaachisa. Humna harcaasuun sirrii miti. Kophaallee deemamuun deemamuu miti. Rakkoon biyya sanii xaxamni biyya sanii naannoo sanii nama tokkoo fi garee tokkoof dhiisiiti. Akka sabaattuu tokko taanee yoo sochoone ba'aan isii baay'ee ulfaattuudha. Hojiin amma hojjetamaa jiru tokkoffaa mooraa keenya keessallee rakkoo amma tokko uumaa jira. Kanarraa deebi'uun wal dhaggeeffachuun filannoo kanarratti illee fuulleeffatanii tarsiimoo waloo kan addaan nama harcaasu osoo hin ta'in kan walitti nama fidu qabachuudha barbaachisa. Kanarratti xiyyeeffatanii hojjechuudha. Saboota birootiinis hariiroo nu qabnu saboonni nu komachaa jiran akkasii miti. Humnoonni Oromoo keenya jibban Oromoo ta'uu keenya arguun barbaanne jiru humnoonni siyaasaa. Dhugaa yoo ka dubbannu taate. Muummichi ministeeraa kun egaa argootti dhufe hanga humnoota siyaasaa Amaaraa tajaajilee isaan sossobe maatii isaatu waan sossobe irratti fakkaatu. Galanni garuu irratti duulu taate. Baay'ee wayi nu hunduu kana keessa dabarreeti isa qofa miti. Taaddasa Birruu kana keessa dabre. Leencoo kana keessa dabre. Hayilee Fidaa kana keessa dabre. Anis kana keessa dabre. Barachuu qabna. We shouldn't repeat the same thing again and again. Wanni ta'uu qabu beezii keenya hin jabeeffanna. Haqa keenya hin jabeeffanna. Haqa waloo irratti ilaaf ilaamee dhugaa irratti hirkannee saboota hunda wajjin walii galaa deemna. Yaaliin saboota biraa irratti kakaasuudhaaf godhamu jira. Kanallee eeggannoodhaan deemudha. Wantoonni yoo kana naannoo kibba irratti hojjetamaa jiran doongora guddaadha. Major strategic blunder. Humnoota nu balleessuu barbaadan gammachiisuudhaaf socho'uun of balleessuu kufaatii ofii saffisiisu. Kana tokko karraa gara bulchitootaatiin muummichi ministeeraa sun hunduu karraa of sirreessuu qaban politics basically about constituency. Constituency kee cimsattee dub maal jedhan abbaan hoolaa jabaa qabu duma ala kaayetti raafa. Constituency fi cimsuu irratti fuulleeffachuu qaba. Humnoonni biroos kanneen siyaasaatti warri hafnes dhagaan hoggansa amma fuullee jiru irratti darbatamu nama dhuunfaa irratti osoo hin ta'in hunda keenya irratti kan darbatamu ta'an waan ta'eef waliin qolachuu barbaachisa. Keessa keenyas wal xixaa, wal xiinxalaa, wal qeeqaa, ceephoo wal bubbuufachaa, mooraa keenya cimsachaa, humnoota siyaasaa dhugaan nuuf fira ta'an adda baafannee firoonfachaa waliin cimsa. Warra nu kuffisuu barbaadu immoo nu kuffisuu akka hin dandeenye humna agarsiisa. Gaafa laafilaamee dhufan kabajaadhaa fi dantaa waloo irratti waliin hubachaa wal hubachiisaa deemuu barbaachisa jechuudha. Haalli namni tokko argaa jiru sirraa'uu qaba. Yeroo hunda waan inni amanu humnoota alaa external Oromoo ala ta'an bira gadhiifnu jumlaadhaan kan dhaquu qabnu malee tokkoon chirchaaroodhaaf dhiyaachuu hin qabnu jechuudha. Chirchii beellafis chirchaaroodhaan hubachuu barbaaddi. Humnoonni Amaaraatis nu keessa tokko lama buqqifte faarsuudhaan addaan wanni godhuu barbaaddi kun sirrii miti. Namu akka humna tokkootitti akka saba akka political party tokkootitti kan dhiyaachuu qabu. Kanaaf keessattuu waan keessoo mana alagaa dhaqanii bakka alagaa dhaqanii wal saaxiluun maal gochuun barbaachisaa miti. Walitti garagalanii ulaa cufatanii kan qeeqaa muqeeqanii kan adabamu adabanii kan duuba deebi'uu qabu duuba deebisanii waliin tarkaanfachiisuun irra bu'aa qaba. Kan as geenye saalasanii kan as geenye osoo taankii nu caalanii osoo qawween nu caalanii osoo waa meeqaan nu caalanii irra kan aanne tokkummaa cimaa wal dhageettii tarsiimoo waloo lafa kaayannee waan socho'eef kan bakka geenye. Ammas yoo kan ta'u taate masaraa mootummaa waan jirru qofaaf
injifannee deemne jechuun sirriiti. Konstituensii keenya uummata keenya tokko goone haqa walii eeyine tarsiimoo hunda hirmaachisuu danda'u. Dhaabni siyaasaa, hoggansi siyaasaa, hayyuun hundumtuu abbummaan akka itti dhagamu gochuudhaan ownership ce'umsa kanaa itti kennanii akka hirmaatu. Ownership participation qabaatee haalli ittiin deemu irratti fuulleffachuutu gara fuuldura hojjetu danda'a. Kanaaf hojiin bifa adda addaatiin yaalaa jiru ni jira. Inni milkaa jennee tabdanna. Uummanni keenya yoo kan ta'u taate uummanni keenya uummata galata qabu jechuudha. Dhugatti uummata ajaa'ibaati. Incredible. Waggoota 5-6 dabran keessatti hiraar guddaa san keessa dabre. Akka ormaa waggaa tokko kanatti arruma fuudhii arruma naa dhalchi hin jenne. Arruma qotii arruma gootaraa naa galchi hin jenne. Yeroo nuu kenne. Yeroo kana keessatti laafina masluufummaa hoggansarra jirullee akka osoo arkuu akka nama argee irra dabre asiin nu gahee jira. Kanaaf uummata kanaafis kabajaa godhaa. Hoggansa uummata kanaan malu kennuu qaba jechuudha dhaloonni kun. Hoggansa uummata kanaan malu. Yeroo ammatti kaleessa wanni nurra ture uummanni kun bahaadhiyaan kaabaa kibbaan islaamaa kiristaanaan tokko tahee abadan bilisoomsuu hin danda'u jedhamaa ture. Uummanni kun tokko tahee yeroo bilisoomsee biyyaaf naannoo sanis bilisoomsu immoo uummanni kun waliin dhaga'u hoggansi isaa wal jala hin deemu ofii fi biyyas hogganuu hin danda'u jedhaniiti. Mootummaa kana immoo bakkaan gahuudhaaf duula cimaa biyya keessaa fi alaa nurratti bananii nuun deemaa jiru jechuudha. Kana ofirraa fonqolchuudhaaf, kana ofirraa ittisuudhaaf difeensiif ta'uu qofa osoo hin ta'in proaktiif taanee deemuu danda'uu danda'u. Taanee argamuu danda'uu danda'u. Oromiyaa nagaa qabdu. Kaayiti walii irratti eegama. Kan irratti wal fixan akka ormaa irratti wal fixan osoo hin taane kan irraa diina ficcisan. Kan aangoo irratti wal caccabsan hin taane aangoo hanga jirtu sanii fi qabeenya hanga jirtu addaan hiratanii ittiin biyya bulchan. Goone akka biyyaatti immoo haqa namatti odoon darbiin keenyas osoo hin tursiisin sirna federaalawaa dhugaa kan sabaaf sablammiin ittiin of bulchaa qe'ee ofii irratti ittiin of bulchaa akka biyyaatti immoo qooda isaaniin malu argatanii biyya waliin itti bulchan uumuu danda'uu danda'u. Kana hin dandeenya, yes ni dandeenya. Yoom dandeenya? Yoom dandeenya? Gaafa humna harcaasuu dhiifnee humna keenya walitti sassaabannee gaafa deemne bu'aa buusuu dandeenya. This is not theory. Practically qabsoo keenya keessatti waan agarreedha. Bifa kana yoo deemne akkuma kaleessa tokkummaadhaan sammuudhaan caallee bilchinaan caallee of boonsinee diina qaanessinee sabaaf sablammoota biraatis boonsinee bilisa baafnetti gara fuulduraas biyya kana Oromiyaas ceesifne Itoophiyaas ceesifne gaanfa Afrikaatis wal waraansa gadadoo beelaaf hongee bara baraatirra gara sirna wayyabaatti ceesisuu dandeenya. Muummichi ministeeraa mul'ata gaarii qaba. Mul'anni garuu hojii qabatamaatiin tarsiimoo lafa qabateen sabatiisa qabuun bakka bu'amuu deemamuu danda'udha qaba jechuudha. Kan ammoo hirmaannaa hundaatiin malee nama tokkoon murna xiqqaa tokkoon kophatti deemuu hin danda'u. Transition particularly siyaasaa keessatti cehumsi hojii walooti. Hojii waloo ta'aa hin jiru. Hojii waloo goosisaa deemuu barbaachisa. Kanaaf gorsi nama hundaa qabu akka jaarsaa harrii tokkotti maal jedhan jaarsi waa sadii qaba. Waan adii sadii barbaadame maal jedhan adii maali adii fi maal jensan. Kanaaf amma akka jaarsa tokkotti gorsiif kadhaan uummata keenyaafis hoggana keenyaafis qabu mataa walitti qabachuu fi wal mari'achuun waliin ta'anii deemuun barbaachisaadha. Hunda caalaa yeroo ammatti barbaachisaadha. Yoo kana godhuu baanne akkuma nyaabni hawwu ofiifis kufnee biyya kuffifnee hamilee bara baraa dhaloota itti aanu dhaalchisuudhaaf deemna. Kanarraa of baraaruudhaaf namuu gara qalbii isaatti deemuu qaban jedha. Yaadannoo haga 2016 waggoota sadiinarraa saateewwan Oromiyaa keessattuu magaalaa 200 olii fi lubbuu guyyaa tokkotti lubbuu namoota 200 gahan
itti ilaalchisuun akkasumas yeroo ammaarratti mariin Jawar wajjin taasifne gama kiyyaan goolabeera. Ati yoo waan jettuun qabaanne ta'e kanumaan si geggeessaa horii buli ulfaadhu jedha. Hidhadhe maal waan kiyya sadiin dubbatin na dubbisu. Waan hafin jiru kan walqabatee walagamtoota keenya yemmuu rabbi haa qaneessisu maatilee isaaniitiif jajjabina haa kennu wareegamni isaanii lafa hin banne ifaarraa gadi kan nu agarsiisee jira. Yeroo hunda of yaadachiisuu qabnu lafatti as hin dhufne lafee namaatiin lafee obboleeyyan keenyaatiin qoosadaanii miti. Kanaaf isaaniif boo'uudhaan osoo hin ta'in wareegamni isaanii wareegama bilaash akka hin taane waan duratti beekamnetti ammas saba keenya bal'oo kanarra wayyaa ceesisuu irratti fuulleffamuu qaba. Keessattuu warri Opidoo kanaa kana beekuu danda'u. Namni keenya itti dhumetti alagaa jalaa bilisa isaan baase hanga itti baafamuu amma kan isaan baase. Very rare qaamni dinagdee sadarkaa kana argata. Iddoo kana keessatti hamma tokko hojjetanii jiru. Diriin isaanii badii isaan amma kanatti kan haqamu yoo ce'umsa kana bakka gahuu danda'a. Amala abbaa irrummaa shira mallasaa kaleessaa sanatti iddoo hiriyaadhaa jira. Hedurree motora battee itti gaddee jira. Kanaaf kaleessa wareegamaan as keenya jira fuulduras wareegamaan gaafa waan duratti oola. Kanaaf isaan isa beekuu qaban namni keenyas qeerroonis dhaabbileen siyaasaas hunduu kan beekuu qabu eekeraatu nutti. Ekeraa keenyatti abboota keenyatti maqaa kan boonu waggaatti yeroo tokko isaan faarsuudhaan yaadannoo maqaa isaanii tarreessuudhaan tokkoo fi siidaa yaadannoo dhaabuudhaan siidaadhaaf maqaa dhufuu fayyadamu. Jijjiirama bu'uuraa inni keenya. Kabajni barabaraa wareegamtoota keenyarra wanni guddaan nuti godhuu qabnu jijjiirama saba keenyaaf dhufuu danda'u wareegamtoota kana kabaja fiduu kan dandeenyu jijjiirama kana bakka hin geenye sirna dimokiraasii dhugaa misooma sabatiinsa qabu yookiin meeqa kanatti fuulleffachuu qabnu jedha kanneen ta'u. Jawarin ulfaadhu dura deebiidhaan dhukkuboota sadiinarraa hagayya jabaa mormii geggeeffameen lubbuun namoota qaqqaalee hedduutti dhabuudhaan sadarkaa kana akka geenyu kan taasisan waan isaanii araaramu jecha akkasumas maatii hiriyoota isaaniittis OMN'tti obsaa hawaa injifannoon isaan bakkaan dhugaan kun bara baraan kan yaadatamu ta'uudhaa fi akkasumas waan isaan itti wareegaman kana tiksuudhaan uummata Oromoo irraa eeggamu dhaamsa keenya dabarfachaa egaa daawwattoota keenya kallattiiwwan gara garaatiin turan ilaalchisuun marii bal'aa geggeessinee turre kanumaan xumurreerra waan nu daawwattaniif galatoomaa jechaa gama kiyyaan turtii gaarii isiniif hawwa.